biyya maalleeni waan fedhe godhuu danda'u olaantummaa fedhe fiduu danda'u keessa jirraa akkasitti beekaadha. Nama qabaachuu yoo maallaqa qabaatte namni wallaahi akkana si jaalatti qarshii qabaannaan firii jan teemalee tanama miskiina armanteen tokkotti qarshi alhamdulillah hafarsaallee baafne obboleessi kiyya bahe achillee galatoomina hojii dhaabbatte. Harkaan na bare dooluu sosso'aa jette Oromoonuu isinuu gadi hin teessanii akkuma Oromoonuu jettettu. Maqaa kiyyaan magaalarraa bu'uu yoo kan ta'u taate maqaa kiyyaaniin baadiyyaarraa magaalatti isin deebisa. Ilma Oromoodhaa hedduudhaan isin jaaladha. Hedduudhaan isin kabaja. Akkasumatti warri anaa fi obboleessa kee gidduutti hedduu rakkachaa jirtan galatooma. Maaliifin kana jaa obboleessa kiyya kana inni isin dhiisuu hin deemu anis dhiisuu hin deemu. Maaliif hin dhiisuu hin deemne? Hanqa jaartiin isaan hin dhiisinitti. Bakka yaadni keelama ta'ee gartee shakkii biraa fidee hunda baga dirree baatee addeeffate. An wanni barbaadaa ture kana adda baasii. Alhamdulillahi rabbil aalamiin kaayoo ta'e ammallee ilmaan Oromoo si adda baafatanii jiran. Haasoo ergaa edda dabarsite keessatti. Naaf obboleessa kiyya bifa haarayaan qabsoo seenuu deemnaa hin dhiisu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Hordoftoota caalaa toop ilmaan Oromoo qaqqaaliiwwan kan gola addunyaa mara keessatti argamtan bakkuma jirtaniif nagaa fi salaamanni qooqan onneerraa burqee qilleensarraan barrisee isin bira haa ga'u isiniin jecha. Har'a waan addaatiin qabadhee isinii dhufe. Egaa akkuma laaltanii agartanitti gareen mujrimaa yookaan gareen falfalaa sun waan isaan haasawaa jiran. Akkuma laaltanii agartan sanitti har'a dhaadannoo addaatiin as ba'anii jiranii kalees har'aas nuti beekaa cal jennee gurra laachuu fi dhabnee itti dhiifne haa ta'u garuu har'a waan addaatiin nu dhufanii wanni isaan dhufan maali yoo jettan taate yoo maallee ni jiraate qilleensarraan karaan akka jiru beekaadha ergaan isaan nu dhaamanii dhaadannoon isaanii taarraa tanaa maallaqaan isin sodaachifnaa maallaqaan yookaanoo isin jookarraa isinirra aannaa waan jiru garsiisaa jiranii jechuudha. Adde Khimiyaa fi firii jaalalaatis Mr. Drogba fi itti aanaan isaalleen akkasumatti dhaadannoo isaanii itti fufanii jiranii jechuudha. Kaleessaas waan inni jechaa ture agartanii jirtanii. Biyya maalleeni waan fedhe godhuu danda'u olaantummaa fedhe fiduu danda'u keessa jirraa akkasitti beekaadha. Akkas jechaa jiran gaa'e maalleeni yoo jiraate waan feene godhuu dandeenyaa maallaqa keenyaanii nageef rakkitan malee isin rafu jirtanii nuti wanni cal jennee taa'u jirruuf ol baanee dubbachuu dhabuun keenya akka mootamnee yookaan injifatamnee taa'u jirru isin fakkaate malee nuti tapha keenya taphachaa jirra akkuma taphachaa turretti taphni keenya har'a nu milkaa'ee ja'anii garuu jara miidiyaa irratti ammaan dura ol hin baafnee jirraa kan ja'anii nutis akkuma tasaatti amma odeeffannoo qilleensa irratti viidiyoo isaanii agarree malee addaan hin baafanne haa ta'u garuu baaftan nyaachiftanii maallaqa ganneeytanii baaftan rakkoo tokko hin qaban malee ni dhufammaas guyyaan nu harka seentan harkaan na bare dooluu sosso'aa jette Oromoonuu isinuu gadi hin teessanii akkuma Oromoonuu jettettu isinis harakaata godhuu keessan yookaan sochii godhuu keessan hin dhiiftanii ni eegaltanii gaafa rabbii isin kaasee ammaas akka ammaan duraa sanitti deebineeti badii teenya sanitti as deebinee ammaas waan biraa goone jettanii warri amma hidhaarraa beekunis gamanumaanuu dhaamsa kiyya kaniin isaanii qabu hafarsaa fi abdi rabbiin isin baasee yoo baatanii sarraan tanaa waan fannanii saa godhanii baatanii deebitanii ammallee jara kana amantanii jara kanaa wajjin tarkaanfii fudhannaa rakkina biraa keessa seennaa yoo hojjettan taate isinii mataa keessanii rakkoo qabaa san dhimma keessanii ammallee ta duraarraa yoo barachuu baattan adabbiin teessanii ittuma fufa oguu muddaman namni isaan dabarsanii kannanis isinumaa jechuu barbaadeeti isinuma dabarsanii kannan nama kana gartee isin kana dabarsanii kannanii hanganatti isaan tasaanii lubbuu isaaniitiif mala dhawachuudhaaf yoo isaan qabaman raammanni waan hin jirre waan beekaniif isin kana dabarsanii isin kannan
ogguu qabamuu isaanii muddamuu isaanii ogguu argan barnoota isiniif haa taatu baatanii garuu ammoo achi keessaa baatan jechuun itti gaafatamummaa gumaa ilmoo namaa jalaa baatanii jechuu miti. Akkumaan isiniin jetti deebinee bakka san keessatti argamna jennaan tabiraati isin mudachuu ta'a. Tadabarte gorsa isinii haa taatu jara san keessaa haala bifattiif qulqulleessitan mala dhawadhaa. Egaa achi keessaa baatan jechuun ammas jara saniis jara lamaan hidhaarraa baafne jettanii dhaatattan sana yoo maallee ni jiraate qilleensa irraanuu samii gubbaanuu karaan ni jiraa jettee addeekimiyaanii karaan jiraatee dhiisee lafarra deemtee samiirra deemtee jara baafattanii hin baafanne itti gaafatamummaa yakka hojjettan gumaa ilmoo ju'aadee irraa baatanii jettanii baanee jettanii raftanii bulina akkuma jirutti jira ammallee nuti wanni isaan hidhaa geessineefis wanni teenyee hiinee teenyee effiree keenyee isaan qallabnuuf hin jirtu. Hidhannee kaayyanneef bu'aan nu dhufu hin jiru. Isaan mootummaa kannineeti isin barbaadaa jirraa isin ammoo shoora taphanneeti maallaqaan baafne jettanii baaftaniis. Shoorri isin taphattan kun isin hin baasu ammallee tarkaanfiin isinirra fudhatamu bakka argamtanitti isin jala sakatta'iinsi akkumatti fuufetti jira. Jara hidhaarraa baafanneeti gumaa ilmoo sanii jalaa baane itti gaafatamummaa jalaa baane jettanii mataa gudduu ala keessanii rafina. Isin jalaan hafamtu hin dhiifamtu yakki isin hojjetaniif itti gaafatamummaan keessan akkuma jirutti jira. Wanni isiniin jechuu barbaadu. Zakkoos, Kimiyaas, Ikraameenis, Hafarsaalleen seenee jira. Abdilleen hundi keessanuu firii jaalalaalleen kadhaqee mataadhaan seene. Itti aanaa Droogbaati jedhaadachaa jiraa'u. Ati faan keessaafuu. Ta wajji dabarsinee fi ta wajji nyaannee fi jaalala dur jirtu san hundaa'u nuti jaalala dhugaas seenee obboleessa dhugaas seenee ati garuu kiyaana yookaan kaayinummaa guddoo san irra daleedee dheetee jala dabalamtee ati faan isaanii wajjin tarkaanfii fudhadheetiin isaanii wajji hiriira seenettee gaafa dhuftee nu harka seentee yaa waylak raammanni tokkolleen akka hin jirre akkumaan ammaan duraa usiin jechaa jirutti siin harka achii fi achi fut jettee akka saree marateetti olii gad fiidee achiis dhaadachaa jirta. Hangama kiyyaan gaafa na harka seente wallaahi billaahi raammata takka siin godhu. Raammata takka siin godhu. Maaliif? Diinni guddaan diina keessa kee beeku kasee wajjin ture mana kee iccitii ta'e waa hunda mareechaan turte deemee boodarra diinummaa isaa achi baafatee jijjiirameetu. Simiidha waan ta'eef namni tokkoffaa tarkaanfii cimtuun irra fudhatamuu taa'u si akka taate beeku. Bikka argamtetti nu harka seennaan naas taate jawaades taate furmaates taate raammata namni sii godhu hin jiru. Waan guyyaa san sirra ga'uu taatiif durseetiin ammaan tana sii booyuu jiraan. Ammaan sii booye. Ammoo gaafa tarkaanfii fudhattee deemtee nu harka seentee an siin boo'uu raammataa siin godhu. Namicha raammataan sii godhu ja'ullee naaf inni wal dhabuu teenya guyyaa san. Maaliif? Diina mana fira diina ta'e waan taateef mana keessa waan beektuuf deebitee diinummatti dheetee jaratti waan dabalamteef osoo nu wajjin jirtullee osoo nuti obboleessa keenya jennee jaalala addaatiin si wajjin jiraachaa jirru iccitii teenya fuutee dabarsaa waan turteef namni jawaadeen akka miidhamu waa hunda haala mijjeessaa ture si akka waan ta'eef jecha jechuudha. Kana dur sii beeki ammaan sii booya osoo ati dhuftee jaraa wajjin tarkaanfii fudhadheettee akka amma achii viidiyoo martee bakka iyyuu mul'attee gartee dhaadattu kanatti deemtee nu harkan seente gaafa nu harka seente sheenaan kuttee raammatan qabdu jennii raammanni kan jiru beekadhu wanni naan siidhaamuu barbaadu. Kanaafuu Droogbaan guddaan yookaan ajajaan isaanii ammallee dhaadachaa jira. Dhaadachaa jira. Anaa fi obboleessa kiyya dhiisuun taa'uu jeen. Edamma viidiyoo isaa ilaaltanii jiraatan dhiisuun taa'uu maaliif yoo jettan jee jaartiin isaa furmaatee waan nan dhiisneef waan na dhiisuu diddeef maal si godhaa jirti furmaateen maal si goote maal si hin jette eessa wal gartanii si dhuftee waa si gootee nan dhiifne jettee dhaadatte ati ammallee
abbaan fedhe haa si amanuu malee namni si amanuu hin jiru jilmumatti namni si amanuu hin jiru maaliif mujrima waan taateef dura deemaa yookaan dura taa'aa yookaan ajaja gaggeessaa mujrimota waan taateef akka gaararraatti oggu torba bifa jijjiirrattee waan deemtuuf abbaan si amane abbaan waan ati dubbattu hunda dhugaadha jee fudhate rakkoo mataa isaati an akka mataa kiyyaatti gonkuma sin amanu waan feetes jii feetu dhiifamaas jii feetu maarree jii feetu minxiqqishoo jii mujrima an sin amanu duraan raayillee gaafa ati dhiifama jettullee sin amannee arrallee sin amanuu borullee sin amanu kanaafuu baga addeeyfate bakka yaanni keelama ta'ee gartee shakkii biraa fidee hunda baga dirree baatee addeeyfate an wanni barbaadaa ture kana adda baasii alhamdulillahi rabbil aalamiin kaayoote ammallee ilmaan oromoo si adda baafatanii jiran haasoo ergaa edda dabarsite keessatti naaf obboleessa kiyya bifa haarayaan qabsoo seenuu deemnaa hin dhiisu maaliif yoo jettan jaartiin isaa furmaatee waan nan dhiisiniif nan dhiifne waan si gooten qabdu isii sababan godhatiniif cinaan qaqqabinii kottu ni harkatta agaa kee ammaan booda